Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa akka har'as viidiyoo barsiisaa ta'een walitti deebinee jirra. Sagantaa keenya kan har'aa irratti wantoota asii gaditti isiniif ibsu ofirratti kan argitan yoo ta'e gonkumaa walqunnamtii saalaa godhuu hin qabdanii. Lubbuu keessaniifis sodaachisaadha. Kanaaf of eeggannoo cimaa gochuun isinirraa eeggama. Walumaa galatti waa'ee STI yookaan Sexual Transmitted Infection kan ilaallu ta'a. Dhibeen kun walqunnamtii saalaatiin salphatti namarraa namatti darbuu danda'a. Egaa akkuma beekamu chaanaala kiyyaaf haarawaa yoo taatan subscribe, like gochuun hamma dhumaatti nu wajjin turaa jechuun affeeraa kiyya. Gaaffii kamuu kan qabaattan yoo ta'e komenteerra naaf kaayuu ni dandeessu. Gaaffii keessaniif deebii gahaa kan argattan ta'a. Egaa namoonni hedduun waa'ee dhibee kanaa osoo hin beekin turuudhaan dhibeen kun yeroo itti hammaatu argaa jirra. Shamarran hedduun osoo ofirratti hin beekin dhibee kanaa wajjin waggaa 2 fi 3 ol wajji jiraatu danda'u. Kanaaf qabxiilee asii gaditti isiniif ibsu ofirratti kan argitan yoo ta'e daddaffiin gara mana yaalaa deemuun barbaachisaa fi murteessaadha. Inni dura afaan keessan kan madaayuu fi qaama saalaa keessan irratti akkasuma qaawwa teessoo keessan irratti madaa yookiin kan isin hoksisu yoo ta'e dhibee abaalaazarii yookiin STI akka ta'e beekuu ni dandeessu. Inni lammataa qaama saalaa keessan keessaa dhangala'oon yookiin jiini hin beekamne kan bahu yoo ta'e akkasuma dhiirotaafis qaama saalaa keessan keessaa jiini hin beekamne ispermiis fincaanis kan hin taane foolii fi halluunis adda kan ta'e kan isin keessaa bahu yoo ta'e yeroo osoo hin kennin daddaffiin gara mana yaalaa deemuun barbaachisaadha. Akkasuma shamarranis yeroo fincooftan kan isin gubuu fi isin hoksisu yoo ta'e daddaffiin yaala argachuu qabdu. Biyya keenyatti birrii 40 fi 50 salphatti yaalamuu osoo dandeessan dhibee kana gara kaansariitti guddisuun lubbuu keessaniifis balaa guddaa qaba. Inni biraa shamarran walqunnamtii saalaa yeroo gootanitti yookiin erga walqunnamtii saalaa gootanii booda dhiigni isin keessaa kan jigu yoo ta'e wanti kun infekshinii STI waan ta'uu danda'uu fi gara kaansarii gadaameessatti guddatu waan danda'uuf yaala argachuu qabdu. Dhiirotnis yeroo walqunnamtii saalaa gootanitti garaa keessan kan isin dhukkubuu fi erga jigsitanii booda handhuuraa fi qaama saalaa keessan jidduu dhukkubbiin kan isinitti dhagahamu yoo ta'e yaalamuu qabdu. Keessattuu nama haarawaa wajjin koondomii malee walqunnamtii saalaa gootanii amaloota kana kan ofirratti argitan yoo ta'e jaalleen keessan dhibee kanaan kan hubame yoo ta'e salphaatti isinitti daddarbuu waan danda'uuf osoo yeroo itti hin kennin yaalamuu qabdu. Akkasuma dhibee kanarraa hanga fayyitanitti walqunnamtii saalaa godhuurraa fagaachuun barbaachisaa fi murteessaadha. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo barnoota akka irraa argattan abdiin qaba. Chaanaala kiyyaaf haarawaa yoo taatan subscribe, like gochuun gaaffii kamuu kan qabaattan yoo ta'e komenteerra naaf kaayuu ni dandeessu. Hamma dhumaatti waan hojii turtaniif galatoomaa jechaa fayyaa argadhaa. Fayyaan dhabidhaa.